Akkam jirtu fayyaa keessanii namoota nan beekneef Dr. Kadir jedhama. Fayyaan tuubirraa yeroo tokko namoonni dhukkubsatanii mana yaalaa dhaqanii qorannoon tokko erga godhamee fi booda tasuma akka dhukkuba kaansarii qaban itti himamu. Namni kun osoo ofirratti hin beekin tasuma kaansarii sombaa, kaansarii harmaa, kaansarii tiruu, kaansarii xannacha piroosteetii yookaan kaansarii kanneen biroo akka qabu itti himamu. Dhukkubni kun nama kamirrattuu uumamuu danda'a. Dhukkubnummaan kaansarii kun maal akka ta'e akkamitti akka nu qabuu fi furmaata isaa waliin ilaallaatii hanga dhumaatti na hordofaa. Namoonni maatii fayyaan tuubii hin taane yoo jiraattan immoo asumaan yuutuubii koo kana sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan na faana bu'aa. Duraan dursinee dhukkuba kaansarii kanarratti hubannoo gadi fageenyaan akka qabaattaniif waa'ee seelii irraa yoo jalqabne